irratti odeeffannoo waa'ee moobaayilaa akkamitti lakkoofsa nama jaalallee keetirati dawwaluu akka moobaayila keetirati dawwalamu godhuu yoo barbaadde akkamitti akka gootu agarsiisuufanii haa jalqabnu. Jalqabaa tokkoffaa irratti moobaayilii iPhoneidha kuni seetingii seentaa. Sana booda immoo call divert isa jiru search goota. Call forwarding isa jiru call forwarding jedhu into qaasta. Sana booda immoo calls isa jiru kana jalatti call forwarding into qaasta barbaadaa jira. On gootaa jechuudha. Ati kan gootu moobaayila kee osoo hin ta'in moobaayila nama sirratti akka dabaruu barbaadu saniif. Sana booda bilbila kee as galchita. Fakkeenyaaf bilbila nama isa birootti akka dabaru godhu yoon fedhe lakkoofsa nama sanii asittiin galchaa jechuudha. Fakkeenyaaf lakkoofsa 9 amma namni moobaayila jechuudha koorratti bu'aa osoo hin taane moobaayila abbaa lakkoofsa kanarratti dabalama jechuudha. Galatoomaa. Chaanaala keenya subscribe, share, nuuf tura. Walaa guddifnu naadaa wal guddisu naadaa chaanaala keenya subscribe, share, like godhuun dagatinaa isiniin jenna. Walaa guddifnu afaan keenya isa guddifnu walaa barsiifnu.